gabataa miidiyaa haala yeroo irratti sagaleedhaa maqaa adda dimokiraataa Oromootiin gochuudhaaf carraa waan nu laattaniif durseen baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Hunda dura ajjeechaa mootummaan abbaa irree mootummaan faashistiin ummata keenya irraan gahaa jiru ajjeechaa naasuun qabnee kan kaleessa calanqotti daa'immanirra dubartiirra namoota nagaanii mirga isaanii gaafatan irratti mootummaan warra geesse laachisee san durallee bakka hedduutti Ambootti Shaashamannetti Oromiyaa guutuu keessatti ummata gaafii mirgaa gaafatuuf ummata nagaa irratti ajjeechaa mootummaan kun raawwachaa jiruuf gadda guddaa nutti dhaga'ameen maqaa adda dimokiraataa Oromoo maqaa hoogganaa fi miseensa hundaatiin Oromoo hundaaf ajjeechaan dararaan hidhaan biyyaa baqatuun ummata Oromoo irra jiru gahaa jiru nuti fagaannee jirrullee biyya biraa jiraannullee akkuma ummata Oromoo biyya jirutti baay'ee nu laalessaa nullee aarsa. Carraa kanaan gadda guddaa nutti dhagahamu ummata keenyaaf ibsuu barbaada. Ajjeechaa ummata keenyarra ga'u dhiiga ummata keenyaa dhangala'uuf gadda nutti dhagahamu ibsee booda mootummaa abbaa irree TPLF kana kan dhiiga ummata keenyaa gannaqu ajjeesu kana jabeessineet nuti hooggantoonni aadaa fi miseensonni aadaa abaarra balaaleffanna. Hamma ajjeechaan kun dhaabbatutti hanga dhiitamiinsi mirga namoomaa Oromoo irra gahaa jiru dhaabbatutti abaarsaaf balaaleffannaan keenya itti fufaa. Qabsoon farraa bittaa TPLF qabsoon farraa sirna abbaa irreedhaa itti fufa. Kanan jabeessee hubachiisuu barbaada. Itti aansee qabsoon kun qabsoo haqaati. Uummanni keenya qabsoo mirgaatti deemsaa jira. Qabsoo kabajaa namoomaatti deemsaa jira. Akka ummata hundatti biyya isaa irratti bilisoomee abbaa biyya isaa tahee kabajaa namaan ilma namaatiin malu gonfachuuf qabsoo kan deemsaa jira. Kan nu ajjeesaa jiran ammoo biyya isaanii keessaa bahanii nu saamuudhaaf nu gabroonsuudhaaf fedhii qabaniin ummata keenya ajjeesaa jiru. Dhumarratti kan irra aanu kan moohatu ummata keenya akka ta'e maa shakkiin tokko illee jiraachuu hin qabu. Ajjeechaan hammaatu qabsoon hadhaa'u booddeetti kan moohatu ummata Oromooti. Kan moohamu mootummaa faashistii wayyaaneeti. Ammaayyuu jeequmsa keessaan baane keessa jira. Mootummaa jeequmsa guddaa keessa seene keessaa bahuu dadhabeetu ummata ajjeesuuf filmaata godhate. Ummata ajjeesuun ummata dararuun filmaataa miti. Filmaanni gaafii siyaasaa, gaafii mirgaa, uummanni Oromoo fi uummanni Itoophiyaa keessa jiru hundi gaafateef deebisaa kennuudha. Kana dadhaban kanarraa maquudha. Mootummaa wayyaanee uummata ajjeesaa kanatti kan seene har'aa miti, kaleessaa miti, uummata walitti naqee, uummata wal lolchiisee, wal nyaachisee, ofii biyya saamuu, biyya bulchuu carraaqaa ture. Ummata walitti diinoomsee ummanni yeroo wal nyaate wal waraane isaan gammadanii angorra turuudhaaf saganteeffatanii turan. Amma hawwiin isaanii ka ummata walitti naquudhaa, ummata wal waraansisuudhaa, ummata wal nyaachisuudhaa honga'ee jennaan san dadhabnaan waraana ummata irratti bobbaasuu jalqaban jechuudha. Gama kanaan ummata Oromoo ummata Amaaraa ummatoota Itoophiyaa keessa jiru hundaa'u kan shira wayyaanee kanatti dammaqee mootummaa amma aangorra jiru aangorraa baduuf deemu kana dhaggeeffatee wal waraanuu gaafii dhiyaateef
didee shira kana fashalseef maqaa adda dimokiraataa Oromootiin maqaa miseensa adda dimokiraataa Oromoo hundaan uummata illee galateeffachuun barbaada. Karaan bilisummaadhaa kanuma jedheen isiniif ibsu barbaada. Kan wal cunqurse kan wal gabroomse uummataa miti mootummaadha. Warra aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee aangoo saniin isin saamu, aangoo saniin isin ajjeesu, aangoo saniin uummata biyyaa baasutu diina. Hundi walirratti walii tumsee walii galee mootummaa kanarratti qabsaa'uu qabaa itti fufuu qaba jechuudha. Warri wayyaanee illee hubachuu qaban qabsoon mirgaa uummanni Oromoo deemsu kun hanga bilisummaan Oromoo guutamee deemutti, hanga uummanni Oromoo abbaa biyyaa isaa ta'utti, hamma uummanni Itoophiyaa keessa jiru hundinuu bilisoomutti, sirna abbaa irrummaa badutti of duuban deemu. Kana hubachuu qaban. In tura malee, in bibbula malee, seenaan ragaadhaa sirni abbaa irrummaa hin bada. Sirni abbaa irree wayyaanee addan ta'u hin bada. Inumaayyuu dhiyaate jechuudha. Amma akkamitti badaadha? Haalli amma jiru biyyi jeequmsa waliigalaa keessa akka jirutti mul'ata. Mootummaan kunis jeequmsa kana hammeessuu malee karaa itti furmaata argatu yaada akka hin jirre mul'ata. Ta'ullee ammoo karaan hundaaf filatamaadhaa, karaa nagaan, karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa uummata hirmaachiseen rakkoo kana keessaa bahuudha. Mootummaan kun fedhii rakkoo uummataa kana karaa nagaa ta'een, karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa uummata hirmaachiseen furuudhaa agarsiiseen beeku. Garuu ammallee yeroon hin dabarre. Isaaniifis, biyyaafis, uummata hundaafillee karaa nagayaan, karaa uummata hirmaachiseen rakkoon kun furamee uummanni karaa mootummaa ofiin filatee itti bulu tarkaanfatuutu nurraa eegama. Isaanirra reeka eegamu kana jechuudha. Kana gochuudhaaf mootummaan TPLF amma gara sa'a dhumallee jiraatu jeequmsa kana hammeessee ganna qimeensa dhiigaa guddisurra, dararaa uummataa guddisurra yoo karaa nagaa, karaa qaroomaa filate ammallee ni jira. Carraan ni jira. Kana gochuu barbaade mootummaan kun tarkaanfilee uummanni akka amanu, akka isaan nagaa barbaadan amanu goosu fudhachuu qaba. Haasa'aa duwwaa miti. Kan duraa mootummaan kun karaa nagaatti deemuudhaaf konfiraansii kora uummata biyya san keessaa dantaa humnoota siyaasaa biyya keessa jiran hunda ka'ammate. Kan biyya alallee jiru hunda ka'ammate kora nagaa fi araaraa tokko yaamuu qaba. Gaafa san uummanni bakka bu'oonni uummataa hundaa bakka taa'etti karaa nagaatiin jeequmsi guddaan waliigalaa biyyi keessa seente kun furamuu danda'a. Kanarraa alatti rakkoon tun furamuun ooltu garuu gaaga'amaa fi ganna qameensa dhiigaa hedduu mootummaan kun nutti fidaa jira jechuudha. Mootummaan wayyaanee kanarraa of qabuu barbaade, kana keessaa bahuu barbaade tarkaanfilee asii gadi fudhachuun jalqabuu hin danda'a. Kan duraa waraana isaa uummata irratti bobbaase kana dhaabuu qaba. Waraana uummata keessaa baasee mooraa waraanatti deebisuu qaba. Hidhamtoota siyaasaa badii takka malee hidhamanii mana hidhatti rakkachaa jiran hunda gallakkisuu qaba. Haal duree tokko malee. Kana qofaa miti. Yakkamtoota dhiiga uummataa ganna qalqana hunda itti gaafatama seeraatiif dhiyeessuu qaba. Tarkaanfilee akkanaa kana yoo fudhate mootummaan kun gara kora waliigalaa hunda ammatee yoo deemame karaa irra wayyaa furmaanni dhufu kana jettee taa'uun amana. Karaan kana qofaa miti ammoo mootummaan kana ni godha jennallee haala nama amansiisaa hin jiru. Garuu karaa wayyaa akeekuuf kana jenna. Hamma mootummaan kana godhutti uummanni eeguu irra hin jiru. Uummanni Oromoo qabsoo isaa yoomillee caalaa finiinsee itti fufuu qaba. Qabsoo qofaatu mirga uummataa, mirga akka namaatti uummanni keenya qabu nuuf mirkaneessa, nuuf deebisa. Qabsoo qofaatu kabajaa namoomaa nutti hora. Kanaaf karaa nagaatiin rakkoo furuuf waamichallee yoo goone
odoo qabsoo keenya itti fufnuuti jechuudha. Qabsoorraa dhaabbannee nagaa dhufa jennee hin hawwinu namni keenya illee nu hawwa jee nama. Karaa biraatiin jaarmayni OPDO laalaa ummataaf agarsiisu. Aantummaa ummataaf agarsiisuu jalqabe. Ufiifuu hacuuccaa fi gooftummaa TPLF fi jalaa bilisa baasuudhaaf jibbaata godhaa jiru kana hedduu faarsina faarfamaadha. Jajjabaachuu qaba. Aantummaa ummataa qabaachuun tajaajilaa cunqursaa jalaa bahanii ummata ofii mirga ummata ofii wajjin qabsoo mirga ummata ofii wajjin dhaabbachuun waan seenaa keessatti iddoo gaarii iddoo boonsaa isiniifis kenna. Kan darbe isa hafeetu guddaa. Isa guddaa hafe kanaaf ammoo akkuma jalqabdan kanatti hamma bilisummaatti ummata keenya wajjin dhaabbachuu, ummata keessanii wajjin dhaabbachuu itti fufaa jabaadhaa jedha. Mootummaan kun keessa saatuu diigamaa jira. Kufaatiif dhiyaachuu isaa kan agarsiisu isa. Jeequmsi biyyi keessa beekumsa guutuudha kan nama jeestu kan biraa. Mootummaan kun keessa saatuufuu diigamaa jira. Keessa kanaa mootummaa diigaa kan jiru jaarmoonni yeroo dheeraadhaaf tajaajiltuu TPLF ta'an lakki nuu gahe jedhanii mirga isaanii gaafachuu jalqabuu isaaniiti. EPRDF walitti qabiinsa jedhamu keessaa yoo demokiraatawaa yoo OPDO'n sagaleechi keessaa qabuun paarlaamaa keessaa qabuun mirga ummata isaatiif dhaabbata. Yoo Andam sagalee paarlaamaa keessaa qabuun mirga ummata Amaaraa bakka bu'ee jira jedhanii dhaabbate injifannoon yeroo gabaabaa keessatti dhufa. Amma waan tokko argaa jiru keessattuu OPDO fi Andam roorroo ummata isaanii irratti raawwataa jiru jibbuudhaan cunqursaan TPLF nuuf gahe jechuudhaan qabsoo mirgaa ummata isaanii bira dhaabbachuu kan jalqaban kun waan hedduu faarfamuu jabaachuu qaba. Wal hubannoon isaanii kan walii tumsan kunis fakkeenya gaariidhaa jabaachuu qaba. In deeggarra. Jaarmoonni biraatis kan EPRDF keessa jirtan kan kibbaa kan biraatis bubbulee karaa amma OPDO fi Andam qabatan kan isinilleen cunqursaa baduuf deemu wajjin dhaabbaturra ummata keessanii fi ummata tarkaanfii sirrii fudhataa jiru kana jaarmeyoota tarkaanfii sirrii fudhataa jiran kanaa wajjin dhaabbattanii umrii abbaa irrummaa TPLF akka gabaabsitan hiree tanaan carraa tanaan isiniifillee waamicha godha. Karaa moo'insarra jirtu, karaa seena qabeessarra jirtu itti fufa ummanni hundi isinii wajji jira isinuu kan agartanii jirtu. Jabaadha. Yechellamaa gizee liyaa baqaano halkan dukkanaa bari'uuf deema. Immoona dhaabsi keenya kana. Kabiraa kan hin kaasuu barbaadu yeroon har'aa yeroo yoomillee caalaa deddeebinee jirraa tokkummaan saba keenyaa itti nu barbaachisu. Yoomillee caalaa wanni arra gargar nu baasu tokkollee hin jiru. Jiraatullee ol kaayamuu qaba. Har'a ummanni keenya qabsoo jiruuf jireenyaa keessa jira. Qabeenya keenyaa mootummaan hidhate. Waraanni horii Oromootiin taaksii ummanni keenya kafaluun hidhate. Dasi mindaan ba'uuf ummata keenyatti bobbaafamee jira. Haalli damiinsaa kana caalu hin jiru. Jaarmayoonni Oromoodhaa bilisummaa Oromootiif, kabajaa Oromootiif, mirga Oromootiif dhaabbannee yeroo dheeraaf dubbannu qabsoof yoo har'a tokkoomnee hojiidhaa fi sagaleenis ummata keenya bira dhaabbatin abaarsa seenaa guddaa jalaa ba'uu hin dandeenye. Hawwii ummata keenyaa hanqachuu ummata keenyarraa jibbansaa fi tuffii akka nu eeggatu
hubachuu dandeessan jeetiin amana. Kanaaf jaarmoota siyaasaa Oromootiifis haal duree tokko malee walitti dhufanii hojiidhaaf jechaanis hojiinis tokkummaadhaan qabsoo uummata keenyaatiif haa dhaabbannu. Uummata keenya diina hamaatu fixaa jira. Diina naatu takkallee namaaf hin qabneetu ajjeesaa jira. Saamaa jira. Kun akka dhaabbachuudhaarra dirqama ilma Oromoo hundaati. Ka siyaasaan of jaaree caalaa dirqama qaba jechuudha. Obboleeyyan keenya kanaafis haala jirru kana hubannee haal duree tokko malee hatattamaan walitti dhufnee tokkummaa hojii akka tolfannu, tokkummaa qabsoo akka tolfannu maqaa jaarmaa keenyaatiin Adda Dimokiraataa Oromoo fi miseensa Adda Dimokiraataa Oromoo hundaan yaamicha obbolummaa lammummaa isiniifis dhiyeessa. Gama keenyaan fedhii akkanaatiif yaamicha dhufu hunda yeroo hunda fudhachuudhaaf qophiidha. Oromoo dura kanutti aanu hin jiru. Kan akka walii hubannu barbaachisa. Ummatoota Itoophiyaa hundaaf illee yaamicha hin qabu. Keessattuu har'a wal hubannoon ummatoota Oromoo fi ummatoota Amaaraa jidduutti jaarmayoota ummata Oromooti fi jaarmayoota ummata Amaaraa jidduutti wal hubannoon walii tumsuu rakkoo akka tokkotti nuti wajji keessaa wajjiin waliin tumsinee bahuudhaaf lafarratti uumamaa jiru wal hubannoo seena qabeessa. Gargar nu baasanii warra nu bituu barbaade hoongessa hawwii isaanii cabsa. Kun haa jabaatu. Karaa kanaan hundi keenya kabajaatti, bilisummaatti, demokiraasiitti haqatti baanaan jira. Kanaafis jalqabiinsi jiru caalaa akka jabaatu wal qabannee irree walii taanee mirga abbaa biyyummaa keenya akka deebifnu ammallee irra deebi'ee yaamicha isinii godhaa. Hundi keenya dhumarratti akka nuti moonu shakkiin hin jiru. Abdii guddoon hamilee cimtuudhaan qabsootti haa jabaannu jedhaa. Galatooma. Thank you.